ድሕሪ 20 دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa kunoo eegaleera. Isaan gurguddoo keessaa Atileet Salamoon Tufaa teekwaandoo yeroo jalqabaaf olompikii irratti Itoophiyaa kan bakka bu'e komiin qabaa jedha. Homaan nan deeggar wal dorgommiin arganne tareen kaappii tokkoon deemee Jarman ji'a tokkoof isallee kara'ee waamee kan inni isanaaf ittisisanii wal dorgommii lammaffaa irratti. Yuunivarsiitiin Booranaa yeroo jalqabaaf barattoota simachuuf hojii fuulduraa isaa irratti. Uftaanee barannee, uftaanee qorannoo hojjannee, uftaanee tajaajila uummataa hojjannee akkas jechuun uftaa'u jechuun aadaa ofii, duudhaa ofii, eenyummaa ofii. Rakkoo naannoo Tigraay wal qabatee UN hanqina deeggarsaa namoomaan mudatee furuuf torbanitti birrii miiliyoona 300 barbaachisa jechuuf kaanis qabna. An Zalalamta Addisaatii turtii gaarii. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti qaamni deeggarsa namummaa qindeessuu kaaba Itoophiyaa bakka waraanni mootummaa fi humnoota TPLF itti hammaatetti deeggarsi namummaa dhumeera maallaqnii fi boba'aanis akkaan hanqateera yookaan xumurameera jechuun akeekkachiise. Qaamni UN deeggarsa namummaa qindeessuu kun rakkoo gama deeggarsa namummaa mudate kana furuuf torbanitti doolaarri Ameerikaa miiliyoona 6.5 yookiin immoo birrii miiliyoona 300 barbaachisa jedha. Firaafoolii dhugaasaa gabaasa qabdi. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qaama deeggarsa namoomaa qindeessuu irraa qindeessaan deeggarsa namoomaa damee Itoophiyaa kan yeroo Giraant Liyaatii adeemsi deeggarsa dhiyeessuu Itoophiyaa danqamuu ibsaniiru. Qondaalli kun akka jedhanitti deeggarsa namoomaa danquun gaaga'ama namoomaa kaaba biyyattii keessumaa Tigraay keessatti uumamee jiru akkaan hammeessuu danda'a. Dhaabbatichi ibsa isaan naannicha keessatti namoonni miiliyoona 5.2 ta'an yookaan 90 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadu jechuun namootni 400 ta'an ammoo beelaaf saaxilamaa jiru jedha. UNICEF akka akeekkachiisetti Tigraay keessatti daa'imman 100 ta'an ji'oota dhufan 12 keessatti hanqina nyaata madaalawaa lubbuu fi addeessuuf saaxilamaa jiraachuu fi kunis kan amma dura rakkoo wal fakkaataa waggaan mudatuun wal bira yoo qabamu dachaa 10 ta'a jedheera. Deeggarsa namoomaa naannichaaf dhiyeessuun naga qabeessa ta'ee jiraatus naannoo Tigraayitti deeggarsa galchuuf uggurri akka jiru dameen dhaabbatichaa Itoophiyaa jiru ibseera. Karaan takkittiin deeggarsi gara Tigraayitti seenu karaa Affaar ta'us adeemsi deeggarsa gara sanatti imaluuf eeyyama kennu akkaan harkifataa ta'uun danqaaleen hojimaata deeggarsa fe'anii imaluu akka malee ulfaataa taasiseera jedha ibsichi. Kuusamni deeggarsaa maallaqaa fi boba'aa akkaan xiqqaateera yookaan xumurameera kan jedhu jaarmiyaan kun kuufamni nyaataa naannicha ture hagayya 20 darbee xumurameera jedha. Waraanni Tigraay eegalee hanga ammaatti gaaga'ama namoomaa dhalateef deebii kennuuf deeggarsa konkolaataa fe'iinsa 3,900 barbaachisu keessaa kan naannicha galuu danda'e konkolaataa 335 qofa akka ta'e ibseera. Rakkoo kana furuuf mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf hayyama akka kennuu fi haala akka mijeessuuf dhaabbanni kun gaafateera. Gama biraan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Ameerikaa Linda Thomas Greenfield gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo waliin bilbilaan dubbachuu ibsaniiru. Ambaasaaddarri Linda Twitter isaanii irratti ergaa barreessaniin Obasanjoon gaanfa Afrikaa bakka bu'uun gamtaa Afrikaatiin muudamuu simataniiru. Kan itti aanuun daandiin qilleensa Itoophiyaa bineensota daldalaaf oolan osoo isaan lubbuun jiranii biyyoota lixa Afrikaa irraa gara iddoowwan garaa garaatti imalchiisaa jiraachuu qorannoon taasifame tokko mul'ise. Qorannoon kun dabalataan akkaataan bineensoti kunneen ittiin qabaman suukaneessa akka ta'ee fi karaa bineensota kunneenii weerarri vaayirasii tatamsa'uu danda'a jedheera. Firaafoolii dhugaasa. Jaarmiyaan eegumsa bineensotaa irratti hojjetu World Animal Protection jedhamu qorannoo gaggeesseen daandiin qilleensaa Itoophiyaa bineensota bosonaa biyyoota lixaa fi giddugala Afrikaa keessaa fe'uun gara biyyoota garaagaraatti geessee daldalaa jira jechuun himateera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa bineensota hedduu biyyoota lixaa Afrikaa keessaa fe'uun bu'aa daldalaa guddaa argateera kan jedhu World Animal Protection akkaataan bineensonni kunneen itti qabaman sukkanneessaa ta'uusaan alatti karaa bineensota kanaa weerarri vaayirasii tatamsa'uu danda'a jedheera. Akka qorannoo kanaatti yeroo baay'ee bineensonni daandii qilleensaa Itoophiyaan fe'aman keessaa kanneen akka lootuu, qocaa, boofaa fi giinxiin isaan adda durummaan eeramanidha. Bineensotni fe'aman hedduun isaanii kan sanyiin isaanii badurra ga'e odeeffannoo waa'ee isaanii baay'inaan kan walitti hin qabamnee fi kan lakkoofsi isaanii daran hir'achaa jiranidha jedha.
Akka qorannichi ibsetti biyyoota daandiin qilleensaa Itoophiyaa bineensota kunneen itti fe'e keessaa Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Taayilaand, Hong Kong, Omaan, Maleeshiyaa, Jarman, Itaalii fi UK ni argamu. Akkaataan daandiin qilleensaa Itoophiyaa bineensota ittiin daddabarsaa jiru seera daddabarsa bineensotaa lubbuun jiranii kan jaarmiyaa geejjiba qilleensaa idil addunyaa jalatti tumamee jiru kan cabse ta'uunsaa na yaaddeessa jechuun dhaabbanni kun qorannoosaa keessatti ibseera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gabaasa kana irratti ibsa baaseen akka miseensa geejjiba qilleensarraa idil addunyaatti bineensota lubbuun jiran kan imalchiisu gama itti gaafatamummaa qabuu fi seera eeggateen jechuun seeraan ala bineensota geejjibsiise jechuun himata irratti dhiyaate kuffiseera. Gidduun oduu gaggabaabseensinitti artistii gameessi Alamaayyoo Sheetee dhukkubbii onneen isaan mudateen fulbaana 2/2021 du'aan boqotaniiru. Artist Alamaayyoon hojiiwwan muuziqaa kanneen barri irra hin dabarreen namoota hedduu biratti kabaja olaanaa argatan yoo ta'u, haalli uffannaa fi rifeensa isaanii ittiin sirreeffatanis wantoota dargaggoota bara kanaatiin ittiin jaalataman keessaa tokko ture. Humni waraanaa Naayijeeriyaa loltootni Boko Haram miseensotnii fi ajajootni isaanii 6,000 ta'an torbanoota darban keessa mootummaatti harka kennachuu hime. Kaameruun keessattis loltootni Boko Haram harka kennachuu kan himame yoo ta'u, sababni haleellaa kaaba Naayijeriyaatti gaggeeffame cimuu akka ta'e himama. Hoogganaan Boko Haram Abubakar Sheeku ji'a caamsaa keessa ajjeefamuunis sababa biraatii jedhame. Summiin bakka qonna albuudaa daayamandii Angoolaatii bahe namoota 12 ajjeesuun namoota 4,500 ammoo dhukkubaaf saaxilu ministeerri biyya ollaa jirtu Democratic Republic Congo himan. Summiin kun galtee laga Congo faaluun bishaanicha dhiiga fakkeessee qurxummii baay'ee ajjeese. Namootni miidhaman kunneen qurxummii nyaachuutiin akka ta'es himameera. Mormitootni Taalibaan kumaatamaan naannoo bulchiinsa Paanshir keessaa ammayyuu waraanatti jiru. Taalibaan jalatti buluu kan hin barbaanne humnootni kun Kaabul irraa fageenya kiiloomeetira 48 irratti naannoo argamtu Paanshir harka Taalibaanitti hin kennine. Pireezidaantiin duraanii Afgaanistaan Hamid Karzaayi loltootni kunneen meeshaa lafa kaa'uun karaa nagaa Taalibaan waliin akka mari'achuu qaban dhaamaniiru. Qabiyyee keenya taanuutiin seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif Woorld Teekwaandoodhaan Olompikii irratti kan hirmaate Salamoon Tufaa biyyi tiyyaa haadha buddeenaa natti taate jechuun komate. Atileetiin kun Olompikii Tookiyoo irratti Woorld Teekwaandoodhaan hirmaachuun marsaa duraa injifatus marsaa ittaanuun injifatamee ture. Ta'us kun seenaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa kana gahuun nama jalqabaati. Koreen Olompikii Itoophiyaa kibxata darbee Finfinnee hoteela Shaaraatinitti sagantaa badhaasaa fi galateeffannaa garee Itoophiyaa Olompikii Tookiyoo 2020 irratti hirmaataniif qopheessee ture. Achirratti ture komisaa kan inni dhageessise. Deeggarsa shaggaa naangoone Olompikii kanaaf qophii irratti jechuudha. Wal dorgommii naan kennine tireeningii mucaa tokko hojiin qofa hojjechaa ture. Ji'a 6 guutuu Olompikii hoteelii arganu galchee jechuudha. Innaa ji'a 9 guutuu namni tokko ofee Olompikii har'allee mootummaallee namni tokko ofee nuun gaafanne beektaa. Innaa amma sun hundi darbee Olompikii ani 2020 irratti maattaaraa isaan darbee gara Olompikii irratti wal dorgommii irratti anatu galee bakkee sanitti biyyaaf je'ee waggaa 8 guutuu keessa ture barumsa itti dhiisee biyyoonni biraallee na barbaadanii hin barbaadu je'ee akka naashinaalitii si kennanii keenyan wal dorgommii maattaaraa san keenyan gali naan je'anii Irooppiyaan illee biyyoonni lamaan takka hin jirani akkasii na gaafatanii sanii hunda hin barbaadu je'ee ani wanna baay'ee kafaltii itti kaffalee as ga'ee garuu achi irrattillee wal dorgommii irrattillee Tookiyoo qopheessite Tookiyoo miti biyyattiin akka warra raankii irratti Olompikii san irratti raankingii arfaffaa mucaa jiru san wajjin wal dorgommiin kiyya kan ture wal dorgommiin tokkoffaa asii sirriitti hojja'een deeme isa irratti jechuudha wannan qabu. Homaa nan deeggare wal dorgommiin arganne tireen kaappii tokkoon deemee Jarman ji'a tokkoof isallee kara'ee waamee kan isa naaf ittisiisanii wal dorgommii lammaffaa irratti tokkoffaa irratti sirriitti wannan tapha'eef jilballee natti ka'ee ture akkasitti oduma na hokkubu wanna biyyaa akka biyyattitti anatu bakka san bu'e kanaafuu ani wal dorgommii kana akka ta'eetu waan danda'e meedaaliyaa nan gala jedhee yaadeetiin wanna san hunda kaffaleenna akkasitti oduma na hokkubu wal dorgommii lammaffaa darbuu hin dandeenye garuu sadaffaa irratti lukni kiyyallee wanna baay'ee miidhaan qabaa ture
Wal dorgommii sadaffaa irratti harki kiyya cabee akkasitti dhiigni odoogan ammoo hin tapha uja'ee fixuu nan danda'a garuu wal dorgommii kana nan fixa jee wal dorgommii sana akkas ta'ee zuurii 3 guutuu oduma dhiigni kiyya ganda lafeetu cabee ba'eenna doktoriin achumatti gara keessaa naa galchanii akkas ta'een wal dorgommii sana fixeenna isaan garuu wanna kana hunda odoo beekanu har'a olompik komitee biyya bakka bu'eeti qophii kana qopheesse galatallee naan goone maqaa kiyya yaamanii yeroo jalqabaaf je'anii waa takka naan goone affeeraa sanirratti na affeeran deeme garuu maqaa kiyya odoo yaamin olompikii yeroo jalqabaaf hin darbe ijoollee baay'eetu na duuba jira akka ispoortii kanaatti nama baay'eetu fooloo na bu'aa beektaa har'a olompikii darbame je'anii isaan gammadanii boru isaanillee mooraaliidhaan gara achii nan dhufa je'anii ijoollee yaaddu hundi akka kiyyaatti mooraaliin isaanii caba anatu mooraalii kiyya na cabsanii ani natti dhaga'ame wanna natti dhaga'ame sooshaal miidiyaa irratti barreesse. Pireezidaantii itti aanaan koree olompikii Itoophiyaa obbo Minilik Habtuu BBC'tti akka himanitti sagantaa kanarratti atileetota tokkoffaadha hanga sadaffaa bahanii malee kanneen arfaffaa bahanillee maqaan hin dhahamne jedhan. ሰለሞን አዳት ከመደመን ቀቡ ጀቹን ደብሰን የሁሉም እኮ ስም አልተጠራም እዛ ላይ የተጠራው ከአንድ እስከ 3ኛ ወጡ ብቻ ነው አራተኛ ወጡ መቃነመ ሁንዳሚቲ ከዋማሚ መቃነሞተ ቶኮ ሀገ ሰዲ ባህኒቲ ከዋማሚ አፍራፋ ከባህንሌ ይዋማምኒ ብየቲን ዶርጎሚ ቴኳንዶን ከንጀልቀባ ተው ሂማማ ቱሬ ነሞተ ካንጫላዩ አዳቲ ከን ቀበማ ቱሬ ሰለሞን ተሁን ቤክ ተሪ ዋንኒ ኤጌ ጉዳ ተው ደንዳ ሙጫንጉን dhugaadhas biyyattiin yeroo jalqabaaf waan hirmaatteef gama maallaqaanis ji'atti birrii 50,000 ji'oota 8tiif kaffalamaafii ture isa qofa osoo hin taane kun hunduma isaaniifidha nama biraaf osoo godhame tahee waan biraa fakkaata ture warri maqaan keessan hin waamamne karaa biroo keessummeeffamtu jenne sadarkaan bahee 7ffaadha garuu biyyaaf kan jalqabaa waan ta'eef wanti addaa osoo godhameefis anaaf rakkoo hin qabu hamma kana kan komii kaasu miti garuu namoota kaan irraa adda tahee kan godhamuuf hin jiru. Kan xumuraatiin yuunivarsiitiin Booranaa yeroo jalqabaaf barattoota 200 simachuun hojii baruuf barsiisuu eegale. Pireezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Bokkuu Xachee Diidaa yuunivarsiitiin Booranaa hojii baruu fi barsiisuu cinatti sirna gadaa gidduu galeessa godhachuun qorannoo akka gaggeessu himan. Uummata godinichaafis carraa hojii baay'ee akka uumeeru himaniiru. Barattooti halee fardatti yaamne duraan akka beeksifnetti immoo guyyaa dheengaddaatti jalqabanii barattooti seenuu jiranii gaafa guyyaa dheengaddaatti barataa 74 seene hagammaallee dhufuu jiranii barataan 200 olii taaseen jecha bara kana barataa 698 698 guutuu danda'a barataa haganaa gubbaa ramadamee amma dhufuu jira galmaa'uu jira kana malee immoo warra guyyaa hojiin hin jirre lamaan sanbatiikaaf sanbat baratanitti namni gara kuma oli galmaa'eeti nama haq barnootii jalqabu eegachuu jireessa. Yuunivarsiitiin kun naannoo Booranaatti banamuunsa hawaasa naannichaatiif faayidaa addaa akkamii kennuu danda'a jettu? Fakkeenyaaf namni asiin dura qormaata fudhatee yuunivarsiitii sagantaa idileetiin yookaan regular program jennuun seenuu danda'u prograama akka sanbata lamaanii fa'aa galmaa'ee barachuu danda'a tun faayidaa tokko. Namni durii fagoo dhaqee barachuu hin dandeenye asitti sagantaa kamsitti taasisee hirmaachuu danda'a. Kaan immoo faayidaan dhibiin yuunivarsiitiin yoo dhufte egaa carraa hojii hedduu qabattee dhufti kanaaf amma nama hedduutti hojii argatee hojjechuu jira. Boorana sirna gadaatiin beekama. Mee yuunivarsiitiin kun addatti maal hojjeta sirna gadaa kanarratti? Yuunivarsiitiin teennaa waan isiin beekamu malteen gugurdaa akka adaayyaa qabattee sochootuun keessaa tokko waan aadaa kana waan gadaa kana gadaaf aadaa gargar baasuu hin danda'an waan eenyummaa dhaadannoon teennaa beektaa uftaanee barannee uftaanee qorannoo hojjannee uftaanee tajaajila uummataa hojjanneet akkas jechuun ufta'u jechuun aadaa ofii duudhaa ofii eenyummaa ofii safuu ofii ceeraa fokkoo ofii waan akkasii atoo gadi hin dhiisin sunirra hundee tolfannee sunirra dhaabbannee guddannee barnootaan fagaan jijjiiramne jechuu tanaaf suni handhurujii teennaa kanaafuu fuulduraa yoo waaqa jedhamu instituutii tokko dhaabna jiru instituutiin tun waan aadaatiif waan gadaa waan damee adda addaa of keessaa qaba instituutiin dhaabne qorannoo adda addaa karaa suniin hin deemsifna waan sirni dimokiraasii haa gadaa achi keessatti hin qoran waan aadaa hin qoran waan hedduu akka waldhabbiin karaa aadaatiin sabii Oromoo hiikatu fur kan cufaa yoo waaqa jedhin qoran jecha hin masliin jecha tanaa fi handhurtii hojii teennaatu waan gadaa amna gaafatti kan ta'u.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaarraaf qopheessinee xumurree jirra. Yaada keessan kallattiin nuuf kennaa turtan waa'ee ijoollee Saawudii kaastanii jirtu. Waa'ee kana sagantaa bal'aa hojjennee jira. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaati. Firaafoolii Dhugaasaatu qopheesse. Torban gaarii.